Welcome to grade 10 biology unit 4 part 1. Okay, baga nagaan kara barnoota biology kutaa kurnaffaa boqonnaa afuraffaa part takkaffaan nagaan dhuftan jecha. So har'a wanni irraa eegallu waa'ee cell cycle jechuudha, marsaa seelotaa jechuudha. So before we proceed to this lesson, don't forget to subscribe, like and share it if you are a new one, and don't forget to subscription all. Kana jechuun maal seete yeroo subscribe gootanii yoo dhiiftan viidiyoo nuti gadhiifnu isin biran geessu. Yoommoo subscribe all subscribe gootan booda subscribe all yoo gootan, yoo bilbila san xuutanii subscribe all gootan notification battalatti isin geessee barnoonni isin jalaan dabru jechuudha. Haala kanaan subscribe all godhachuu isin barbaachisa jechuudha. Okay, let us proceed to our today's lesson. Our today's lesson is start with unit 4 cell cycle. So when we come to with this option, this is a kunis wannidha, yaaliidha. Yaalii fakkeenya activity kitaaba keessan gubbaa taa'ee jechuudha, ilaaluu dandeessanii. Okay, let us start from this definition. Cell cycle. A cell cycle is a sequence of events that takes place in the parent cell as a means of distributing genetic material, thereby forming daughter cell. Look, cell cycle jechuun adeemsa sosochii eventii tartiibaan deemamtu kan itti fufiinsa qabu, kan parent cell yookaan immoo seelii tokko keessa gaggeeffamtu ta'ee, akkasumas genetic materialii meeshaalee genetic materialii distribute godhee walitti guuree facaasee san booda immoo dhumarratti daughter cell seelota sister tan yookaan immoo seelii daawtarii seelii saniif ta'u yeroo itti uumu adeemsuun cell cycle jedhama jechuudha. Adeemsa sirna marsaadha jechuudha, marsaa seelotaati. Addan dhaabbatoonni kun marsaadha. Okay, stagein tuni. So there are two main division of cell cycle. Sirna marsaa seelii kana divisionii lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. The first one is interphase and the second one is cell division. Okay. So let us begin with the first one, interphase. So this interphase is divided into three phases, G1, S and G2. Interphasing kun bakka lamaan kanatti qoonna jechuudha, bakka sateen kana qoonna, keessota sateen kana qoonna. G1 first gap kan inni, S1 synthase phase, akkasumas G2 second phase jennee bakka sateen kanatti qoonnee ilaallaa jechuudha. Okay, let us start from G1 phase or the first gap. G1 phase or the first gap is the first stage of my interface. Stage yookaan tartiiba interface keessa jalqabaate jechuudha G1 kun. Okay, during this stage tana keessatti cells are quite active metabolically. Seelonni baay'ee activeidha jechuudha, baay'ee hojii cimoo keessatti raawwatan jechuudha. Karaa metabolismiitiin baay'ee activeidha jechuudha, baay'ee si'aawudha seelonni, sochiileen seelotaa. Okay, they accumulate the building block of chromosomal DNA. Kan isaan walitti qaban building block of chromosomal DNA. Chromosomal DNA kana akka isa kuufamachuu wal keessa kuufama isteejina keessatti jechuudha. And also the associated proteins as well as store sufficient energy reserve to complete the task of replicating. Look, each chromosome in the nucleus
Kanachu isteejii kana keessatti maaltu wani ta'a kiroomozomaal DNA kun walitti qabama. Akkasumas pirootiinoonni isaa wal fakkaatan walitti qabamee enerjii cimaa tokko enerjii gaa tokko akka kuufamu taasisaa jechuudha. Enerjii gaa kuufamu kun immoo riizervii ta'a. Maal godhuuf? Replicating adeemsa replicate yookaan immoo ittiin baay'isuudha. Keessattuu kiroomozooma kana ittiin baay'isuuti jechuudha. Replicating koppii itti ta'uu jechuudha. Kiroomozoomii barbaachisu waan maateriyaal barbaachisu akkasitti duplicate yookaan immoo replicate heddummaachuu jechuudha. Maal keessatti in the nucleus. Okay? Nucleus keessatti haala kanaan kiroomozomiin kun replicate ittiin jiraatu stage kana keessatti jechuudha. Okay. The S phase or synthesis of DNA is the stage of DNA replication. S phase kun adeemsa yookaan immoo stage DNA keessatti replicate yookaan DNA keessatti synthesis ta'ee heddummaatu jechuudha. So G phase kun immoo the 2G phase second gap is the stage where the cell replenish its energy, store and synthesize protein necessary for chromosome manipulation. Look. And the movement. Kana keessatti stage 2G yookaan immoo second gap kana keessatti stage kun bakka seelonni itti replenish ta'u energiin itti kuufamu akkasumas pirootiiniin barbaachisaa ta'e yookaan kiroomozoomii itti manipulate godhu yookaan immoo bakka sochoosuudhaaf ittiin oomishamu pirootiinoonni itti oomishamanii jechuudha bakka tun. Akkasumas some cell organelles are replicated. Akkasumas some cell organelles are replicated during this stage. Organelles yookaan qaamonni seeliidha tokko akkasitti duplicate ta'an jechuudha. Ni baay'ifaman. Koppii ta'anii heddummaatan duplicate jechuun yoo duraan lama ta'e afur yoo duraan afur ta'e 8 akkasitti ta'a duplicate lamaan cimdiidhaan duplicate ta'e heddummaatu jechuudha. Akkasitti stage kana keessatti gaggeeffamaa jiru haala kunuuti. Cells may continue growing during the 2G phase. Seelonni guddinni seelotaa itti fufa. Phase 2G phase kana keessatti illee jechuudha. So cells make the final preparations for entering into the mitotic phase. Stage kana keessatti seelonni waa hundaan qophaa'anii meeshaa isaan barbaachisuun qophaa'anii maaliif qophaa'an? Mitotic phase karaa mitosisiitiin hiramuudhaaf mitotic phase keessa seenuudhaaf yeroo itti qophaa'anii jechuudha. Final preparation bakka dhumarratti dhuma qophii mitotic phase itti seenuuf qophaa'anii jechuudha. Akkasitti 2G phase tana jechuudha. Okay. The cell division on the other hand include nuclear division, karyokinase or mitosis or M stage. Cell division kara biratin maal hammata nuclear division. Hiramii isa nucleusida akkasumas karyokinase kayyamu kana jechuudha. Akkasumas mitosis or M stage. Stage mitosisida yookaan immoo stage M stageidha. Ittiin seenuuf kan ta'uusaati. Akkasumas followed by cytoplasmic division. Akkasumas maaliin hordofama? San booda followed by cytoplasmic division. Cytokinase kana jechuudha. Karyokinasiin adeemsi nuclear divisionidha kun adeemsi nucleusiin itti hiramu kun maaliin hordofama? San booda maaltu itti aana? Followed by cytoplasmic division. Cytokinase adeemsa isaa kana keessatti nuclear division keessatti karyokinase jennaan M phase dha mitosisidha. Akkasumas kan inni itti san booda immoo maaltu ta'ana? Cytoplasmic division. Cytoplasmiin adda qotamu jechuudha. Cytoplasmiin seelii sanii cytokinase adeemsi cytoplasmiin seelii sanii ittiin qotamu cytokinase yeroo jedhamu adeemsi nucleusiin seelii tokko ittiin qotamu immoo karyokinase jedhama. So this ultimately
results in two identical daughter cell. Adeemsi kun maal uuma? Results in two identical daughter cell. Seelii tokko kan wal fakkaatu yeroo argannu jechuudha. Haala kanaan tartiiba kanaan seelii tokko kan wal fakkaatu argannaa jechuudha. Each daughter cell grows and starts with the cycle the mother cell has undergone. Tokko tokkoon daughter cellsiin argame jechuudha. Seelonni argame kun tartiibni marsaa jireenya isaa isiidha. Yookaan immoo tartiibni guddina isaanii akkuma maaziriin yookaan immoo seeliin isaan irraa argamsan gaggeessa keessatti gaggeessaa jechuudha. Maaliif seeliin kun adeemsa nuti diviishinii kana jennu kana hunda hordofee gisee xumure booda saayitokaainisiidhaan adda ba'a jechuudha. If adda ba'e booda immoo seeliin argame kunis akkuma seelii isa maazarii isa kanarraa seeliin kun seelii maazarii seelii kanarraa argametti seeliin kunis tokko tokkoon isaa seel saayikilii gaggeessati dhumarratti seelii afur seelii hundarraa lama yoo baatu yeroo seelii afurtu nu argamaa jechuudha. Haala kanaa tartiibni seel saayikiliidha. Haala kanaan itti fuusaate jechuudha. Okay. So this in the next group activity you will have an opportunity to combine skills in computation with geometry to estimate the time spent or determine the percentage of each stage or phase of the cell cycle using the figure. Fakkii kanarratti activity jalqabaa irratti kan dootanii jechuun kan wanni ta'u. This can help you to create proper time clock taking on around the cell cycle. So kana jechuudha kun activity nuti baannu activity kana wanni gootan jechuudha. Haala kanaan saayikiliin jechuudha kan gaggeeffamu ta'uu isaati jechuudha. So okay, in general the cell cycle in general and the cell division as an internal controlling mechanism that enables it to follow regular pattern. Kana jechuudha akka waliigalaatti gaa seel saayikilii yookaan marsaa seelaa kun adeemsa seelota hirameessa seelota kan internal controlling system ta'an yookaan sistema to'ataa kan isaatii fi akkasumas akka isaan regular pattern qabaatan kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. If such a regulatory system fails to work properly, fakkeenya regulatory system kun yoo sirriitti hojjetuun kan dhaabbatu taate the cells excessively divide. Seelonni akka malee humnaa ol hiramuu danda'a jechuudha. And this may be called cell madness. Look, cell madness or cancer will occur in as a result of failure. Kana wanni control yookaan akkaataan seeliin hammi uumamuu qabu akka seel diviishiidhaan hiramuu qabu yoo murtaa'uu baate yoo control ta'uu baate hamma rakkoo hammaataa kanaatu nu mudata jechuudha. Maaliif seelonni humnaa ol haga hiramuu hin qabne ol hiramaniiti san booda immoo seeliin hirame sun seel maadneesii yookaan immoo kaansarii ta'uu danda'a jechuudha. Kaansarii ta'ee rakkoo kaansarii garaagaraatiin nu miidhee wanni ta'uu danda'a jechuudha. So the cancer will occur as a result of failure of controlling cell division. Look, kansariin wanni inni result yookaan immoo sababa ta'uuf sababa cell divisioniin seelotaan control hin taaneef jechuudha. Seeliin tokko hamma hiramuu danda'a qabu ol yoo hirame humnaa ol yoo hirame kaansarii ta'a jechuudha. Qaamni sun orgaaniin sun yookaan seeliin sun kaansarii ta'ee rakkoo hammaataa ta'uu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Okay? Cancer cell do not respond normally to the cell cycle controlling system. Seeliin kaansarii ta'e sirriitti responding godhu jechuudha. Karaa normaalitiin jechuudha karaa fayyaatiin sirna marsaa seelii yookaan immoo sirna sistema sirna marsaa seelidhaa kana control godhu yookaan immoo to'atu kana keessatti sirriitiin responding ta'u jechuudha. Akka fedhetti fi baay'isa akka fedhetti waan fedhe raawwata sun immoo kaansarii hammaataa kan balaa garaagaraa namarraan ga'uu ta'uu danda'a jechuudha. So they divide in an regulated manner. Look, kan isaan hiraman
gartee akkaataa yookaan immoo bifa to'atamuu hin dandeenyeen kan hiramuu dandeenyu seeliin kaanserii sun seeliin kaanserii ta'e sun seerii tokkoon seerota silaa fayyaatiin normaalaan to'atamuu hin danda'an akka fedhanitti baay'isanii akka fedhanii baay'atan jechuudha. So and may invade other tissue of the body. Seeliin kaanserii ta'e sun summii ta'e sun jechuudha. Tishuulee fayyaa qabdu tan qaama keenyattillee invade gootee yookaan immoo weerartee balaa hammaataa kaanserii kanallee itti qabsiisuu kan dandeessu ta'uu isaati jechuudha. So kana jechuudha. Okay. The cell division. Okay. In grade 9, look. In grade 9, you have learned that a cell is the basic structural and functional unit of life. Kutaa sagal keessatti gaa akka baratanitti jechuudha. Seeliin bu'uura caasaa fi dalagaa lubbu qabeeyyiitti jennee barannee jirra jechuudha. It is either ability to reproduce that distinguish living things from non-living things. Akkasumas dandeettiin wal huruudhaa kan inni adda baasu lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii akka adda qoodu ta'uu isaati jechuudha. This ability has a cellular basis. Dandeettiin kun dandeettii sarkaa seelitti jiru kan cellular basis jennu yookaan bu'uura cellular yookaan bu'uura dalagaalee seelii kan jennuun jechuu isaati jechuudha. Okay, there must be at least single cell to have an organism. Seeliin tokko organismii ta'uudhaaf single cellii qoftiin gahaadha jechuudha. Single cell yookaan organism cellii takka qoftiin gahaadha jechuudha. An organism ta'uudhaaf. Such as unicellular organism. Amoeba. Kanneen akka seelii organism cell qeenxee kan akka amoeba kana ta'uu faadha jechuudha. There are also multicellular organism. Akkasumas seelii organism seelii baay'eedha. Kan akka seelonni isaanii baay'ee qaamni isaanii seelii baay'ee irraa ijaarame. Which is initially started with a single cell or a few cell and they became multicellular by repeated cell division. Look, adeemsi seelii organisms qaamota seelii baay'eedha jechuudha. Irra deddeebi'amee seelonni sirna marsaa seeliitiin yookaan hiramanii seeliitiin hiramanii seelii baay'ee ta'uu uumuu isaaniiti jechuudha. Kana asirratti hubanna. As it is stated in the cell theory keessatti akka inni ifoonfametti new cell arise from pre-existing cell. Look, seeliin tokko seelii isa dura jiru irraa argamu isaa kan ilaalle ta'uu isaati jechuudha. Adeemsi kun immoo undergo by what? Cell division. Adeemsa hiraminsa seelii kanaan jechuudha kan inni raawwatu. Okay? Akkasumas this fundamental principle known as the cell doctrine. Maal jama? Cell doctrine. Jemee yaamachuu fundamental principle kun. Principlein barbaachisaan fundamental ta'e yookaan immoo barbaachisaa sirna karaa seeliitiin jiru kun maal jama? Cell doctrine jama jechuudha. Cell doctrine was originally postulated by Rudolf Virchow. Scientistiin postulate dura godhe kan argate kan yaadirmee kana lafa kaa'e Rudolf Virchow jechuudha. In 1858 keessatti and it provides the basis for the continuity of life. Bu'uura itti fufiinsa lubbu qabeeyyitiif bu'uura kan kaa'e jechuudha. Bu'uura kan ta'e ta'uu isaati jechuudha. Yaadirmee yookaan teoriin kun postulating kun jechuudha. Okay? Cell division is the basic process in all living things. Hiramin seelota bu'uura dalagaalee lubbu qabeeyyii hundaati jechuudha. Where a parent or mother cell divide into daughter cell. Bakka akkasumas parent celliin yookaan celliin jalqabaa jechuudha. Parent cell or mother cell divide into two daughter cell. Yeroo celliin tokko celliin mother cell jedhamu inni tokkichi kun hiramee ittiin seelii xiqqaa daughter cell jedhamu uumamu jechuudha. Uumamu ta'uu isaati jechuudha. Okay?
An ordered series of events involving the cell growth and the cell division that produce two new daughter cells are termed as cell cycle. Adeemsi walitti fufiinsa qabu kan guddina seelotaa akkasumas hiramii seelotaa hammatu akkasumas dhumarratti seelota new daughter ta'e yookaan seelota obboleeyyan ta'e kan lama ittiin uumu sun adeemsu maal jedhama? Cell cycle yookaan marsaa seelii kan jedhamu ta'uu isaati jechuudha. Kun hundi dhufee guddina irraa eegalee hiramiinsa achi dabalatee akkasumas immoo dhumarratti daughter cell yookaan siistaroota seelota xixiqqaa ilmaan lamaan xixiqqaan uumu kun sirna marsaa seelii yookaan cell cycle jedhama jechuudha. Maaliif hin dhaabbatu? Maram hiramiin seelii kun ittiin dhaabbatu waan ta'eef cell cycle ta'e jechuudha. Maaliif isaan lamaan kun seelii lamaan haaroonii xixiqqaan kun uumamee hin dhaabbatu. Seeliin kunis ni rama jechuudha. Kunis ni rama. Osuma jirutu orgaanizimiin qaama guddaartis seelii guddaas uumamaa jechuudha. So cells on the path to cell, look, cell on the path to cell division proceed through a series of precisely timed and carefully regulated stage of growth. Seelonni karaa guddina irratti adeemsa kun maaliin gaggeeffama? Seriously precisely time yeroo fi akkasumas carefully regulated stage sirritti kan to'atamu isteejota sirritti to'atamuun akkasumas seerii growthin isaa guddachuun isaa akkasumas DNA replicate yookaan immoo yeroo copy DNA ta'u akkasumas nuclear and cytoplasmic division that ultimately produce two identical or clone cells. Dhumarratti adeemsi to'annaa qaba kun jechuudha. Guddin isteejii to'annaa qaba kun tartiiban deemamee sirna tartiiban deemee akka inni faagaan baanetti eegamu wajjin nuclear jechuun nucleus jechuudha. Hiramiin seeliidha. Hiramiin isaa nucleusidha. Cytoplasmic jechuun immoo cytokinesiidha adeemsa deemu dhumarratti cytoplasmiin maal orgaanizimii sanii adda kutamu jechuudha. Seelii sanii adda kutamu. Dhumarratti immoo seelii tokko seelii abba lama kan wal fakkaatu identical cells yeroo ittiin argamu tartiiba sanii jechuudha. Cell cycle jechuudha. So as the cell grows, volume of the cytoplasm relative to the cell membrane will be small, that it will have low surface area to volume ratio. Okay? Kana jechuudha. As a result, material transport across the cell membrane by simple diffusion will be inadequate for the cell to survive. Sababa kanaaf wantoonni garaagaraa kan seelii keessa seel membrane keessa transfer ta'an karaa simple diffusioniitiin jechuudha. Inadequate ta'an jechuudha. For the cell to survive. Sababa volume ratioon seelii tokko dhiphatu jechuudha. Surface area seelii tokko dhiphatu jechuudha. Okay? However, as the size of the cell increase, the controlling power of the nucleus is highly minimized. Lakkuma seeliin saayiziin yookaan immoo hammi seelii sanii dabalaa deemuun dandeettiin to'annaa nucleusiidha gadi bu'aa deemaa jechuudha. Highly minimized jechuun kana jechuudha. Thus, to solve this problem, so rakkoo tana furuudhaaf cell employs a mechanism called cell division. Rakkoo to'annaa dhabuu seelotaa kana furuudhaaf jechuudha. Nucleusiin to'atamuu dhabuu qaamota orgaanizimoota kana furuudhaaf seeliin keenya rakkoo tana furuuf maal godha? Cell employs mechanism of cell division. Seeliin mechanismii cell divisionii kana lafa kaayyate jechuudha. By which one cell became two or more. Look, adeemsa kanaan maal godhe? Seeliin tokko yookaan seelii tokko ol adeemsa kana akka ta'u kana ta'iinsa kana kan lafa kaayyate ta'uu isaati jechuudha. Okay? So you already know the cause of cell division. Duraan nu beektaa sababoota cell division jechuudha. But it should also be note that the cell is increasing as its number
it divides repeatedly. Look, asirratti ma is a core point. Akkuma beekamu sababa cell division kaawusu yookaan immoo sababa cell division beeytullee, but it should also be noticed that the cell is increasing its number. Cellin lakkoofsa yeroo dabalutti as it divide repeatedly, yeroo irra deddeebi'ee divide ta'uu jechuudha. Cellin duraan 8 ture irra deddeebi'ee yeroo divide ta'u cellii 16 32 deebi'ee 64 haala sana akkatti baay'atu jechuudha. Kanaa jechuudha. Karaa divisioniitiin cellin baay'ataa jechuudha. So the increase in cell number in turn is important for many reasons. Baay'achuun lakkoofsan baay'achuun cellii keenyaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sababoota hedduudhaaf. Okay? In unicellular organism cell keenya keessatti cell division is means of reproduction or getting new offspring. Cell divisioniin seelota cell keenya keessatti jechuudha. Adeemsa wal horuu fi akkasumas orgaanizimii haaraa uumuuti jechuudha. Maaliif orgaanizimiin cell keenyaa akkuma beekamu orgaanizimii unicellular organism jennu kun seelii takka qofarraa ijaarame. Seeliin tokkicha kun lama ta'uu hin danda'u jechuudha. Seelum tokkicha kanaatu wal horee adda ba'ee yookaan seelii biraa lama ta'ee akkasitti deema malee baay'atee akka kan nuti amma namaa fi bineensota gurguddaan seelii baay'ee miliyoona lakkaa'amu of keessa qabu kanatti godhatuu hin danda'an jechuudha. Adeemsi diviijinii isaanii nuun addaa jechuudha. For instance, amoeba is unicellular. When a single cell amoeba divided, amoeba kun divide yeroo ta'u, it has increased in its population. Seeliin bakteeriyaa kun heddummaatee populationii bakteeriyaa hedduu uumuu jechuudha. Includes the number of amoeba or offspring. Lakkoofsa sanyiilee ilmoolee amoeba irraa uumamte jechuudha. Hida balaatu in multicellular organism seelii baay'ee keessatti hoo cell division is a means of increasing cell number. Adeemsa orgaanizimoota seelii baay'ee keessatti cell divisioniin adeemsa yookaan immoo taateewwan adeemsa seeliin keenyatti baay'atu keessaa isa tokko jechuudha. Either for growth guddinaaf haa ta'u akkasumas either to replace damaged cell. Seelii du'e yookaan seelii miidhame bakka buusuudhaaf haa ta'u yookaan immoo seelii du'e bakka buusuudhaaf haa ta'u yookaan guddachuuf haa ta'u yookaan immoo repair body qaama miidhame tishuu miidhamte repair yookaan immoo haaromsuudha seelii tishuu haaraa qaama haaraan bakka buusuudha yoo barbaannellee hundinuu cell division yookaan immoo hirameensa seeliitti haajamaa jechuudha. Karaa hirameensa seelii kanaanii bakka bu'aa jechuu qaamna keessa seeliin keenya. Okay. In sexually reproducing organism. Karaa orgaanizimoota karaa saalaatiin warroonni keessatti it occurs around reproductive organs as a means of getting gamete or sex cell. Naannoo qaamota hormaataa reproductive organs kana keessa gaggeeffamaa jechuudha. Kana keessatti immoo qaamonni hormaataa kun maal qaba? Gaameti qaban. Spermif killee kana keessatti gaggeeffamaa jechuudha. Adeemsa kun immoo adeemsa hirmaansa qaamotaatiin adda jechuudha. Okay? From your previous lesson in cell cycle, look, cell cycle original ilaalle jechuudha. San irratti cell division continues after G phase. Stage interface. Cell divisioniin itti fufachuu maal godheefa G2 phase ifa dabare boodallee itti fufuu isaati jechuudha. So cell division consists of two subdivisions. Two subdivisions. The first one is nuclear division or kynokinesis. Results in the separation and distribution of duplicate genetic material of the mother cell. So cell division or nuclear division kynokinesis kan kun results in the separation and the distribution of duplicate genetic material of mother cell. Maal seete
adda bahiinsa separation akkasumas distributions of a duplicated genetic material duplicate yookaan immoo kan heddummaate kan copy ta'e kan mother cell dha. Mother cell jechuun qaama seelii amma lama ta'uu deemu kana jechuudha. Dividing cell kana jechuudha kan seela deeramaa deemu kana. Two daughter cell. Okay? By mitosis. Karaa mitosisiitiin yookaan immoo karaa meiyosisiitiin. Fakkeenyaaf nuclear divisioniin kun yoo seelii qaamaa taate. Seelii qaamaa yoo taate karaa mitosisiitiin yoo ta'u yoo immoo nuclear divisioniin kun yookaan kaarokaanismiin kun adeemsa hiramiinsaa seelii saalaa yoo taate adeemsa hiramiinsa qilleedha yookaan immoo adeemsa hiramiinsaa ispermiidha yoo taate karaa meiyosisiitiin gaggeeffamaa jechuudha. Okay? Adda addaa jechuudha. Karaan seeliin qaamaa itti wal horee itti divide ta'ee seelii haaraa itti uumuu fi karaan seeliin saalaa yookaan immoo ispermii fi qilleen itti uumaman adda addaa jechuudha. Seeliin qaamaa karaa maayitosisiitii yeroo bakka buufamee seeliin haaroonni divide ta'u seelonni immoo qillee fi ispermiidhaa kun karaa meiyosisiitiin jechuudha kan isaan duplicate ta'an kan isaan itti wal horan jechuudha. Ittiin heddummaatan. Okay? Kana jechuudha. Inni itti aanu cytokinesis, cytoplasmic division. Adeemsa cytoplasmii seelii sanii ittiin adda kunnu jechuudha. This is the separation of the cytoplasmic component. Component cytoplasmiidha ittiin adda kunnee daughter cells abba lama ittiin argannu jechuudha. Okay, this is enough for our today's lesson. Until we join it with a new lesson. Goodbye.